Yo nageenni badhaadha. Badhaadha akkam fayyuma. Nagaa galata Waaqaa qulfaatu eenyu sin jedhanii eessarraa dhutte maqaa keetii fi addee dhutte. Ani faarfataa Addisuu Galchuu jedhama. Kan dhufee fi godina Gujii aanaa Gaawwayyuu magaalaa Aydiimaati Shaaksoo keessa jiraadha. Mana sagadaa kam? Mana sagadaa Makkaana Yesuus aanaa Gaawwayyuu Aydiimaa jechuudha. Faarfataa achiiti jechuudha. Wantoota namatti tolaa goottaan si eebbisu adda tokko xiqqoo si waliin tolchuu barbaada. Faarfannaa bara kam albeemii kee tokkoffaa hojjette dhaggeera. Caqaseera illee ittillee eebbifameera. Uummatillee ittiin eebbifameera. Bara kam hojjettee xumurtame nutti himi? Sirrii bara 2014 naannoo ji'a sadaffaatii kaasee albeemii mata duree isaa jiraadhe jedhamu. Jiraadhe siin jedhamu hojjedhee ture. Waaqayyo na gargaaree xiqqeennummaa kanaanii jibuttoo isaa hojjete malee ummati yaanii miti. Waaqayyo galatoomne. Ameen. Goottaan si eebbisu amma immoo faarfannaa keetisan keessaa faaruu tokko nu faarfatuu dandeetta fedha keeti yoo ta'e faarfataa Addisuu faarfannaa tokko nu faarsitee achiin dura turtii si waliin qannu gara fixatiisaatti deemna jechuudha. Faarfannaa jaalattu. Tamsaa'ishi faarfannaa maraan jaaladha. Faarfannaan ka Waaqaati. Waaqa keeti galanni keeti ansiin ture bara jabaa eegameeti nama jiraachuuf carraan itti dhiphatu ansiin ta'e nama jireen aragatu. Waaqa keeti galanni keeti ansiin ture bara jabaa eegameeti nama jiraachuuf carraan itti dhiphatu ansiin ta'e nama jireenya argatu. Gooftaan baraaf gadaa kee taa eebbisu faarfataa Addisuu guddoos jaalannaa eebbifama. Ameen. Eebbifama asirillee.